Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii an nagaa jira galata rabbii isinillee baga jiraattanii walumaanuu baga jiraatanii harallee biraakii ajaa'iba obboleettii kiyya kanuma eengaddarra hojjedheerratti qabadhee dhufee akkam jirtu akka isin jajjabeettan immoo abdii qaba. Viidiyoo kiyya immoo hanga dhumaatti laalaa hamma dhumaatti hordofaa like share subscribe godhuu hin dagatinaa. Adallee biraakii kanuma eengadda fakkaatu san qabadhee dhufee isi maratti hojjedha jechuudha. Siistara miti eengadda irratti deebi'ee ammallee hojjedhaa jechuudha. Maali hojjetta yoo jettan immoo maal jedheera hojjedha. Yaanni kun akka itti naa dhufe jechuudha. Silaa rifachiisuudha, boo'uun boochisuudha. Yaa'u isin baay'ee fayyalatti waan taateef osoo bootti maal jedhaa seetanii lafooyii maatiidhaanii naa bitaa jetteeni beetanii lafooyii maatiidhaan naa bitaa jetteeni maatiidhaa fi abbaa manaa isiitiin lafa naa bitaa jetteen innaa lafti sun garuu bitameef jechuudha. Birrilleen kafalameef ani immoo maal jedhee irratti hojjedha. Lafa kee lafa dubbii qabdu namichi suni birrillee fudhatee badee jedhee irratti hojjedha. Kaleessa dawwalee hubadha waan san isin naan jiraan immoo maal jeessitan qoyanatu dawwalee si hubataa jedhen maaliif tanuma irratti dalaguuf jechuudha. Annaatti dawwala minarraa kaas biyya dawwalee waan haarawaa san sii fidee dhufee jeerreef ishiin ajette si yoo na gammaddee ufaarte ani immoo boojisa jechuudha. Ammallee irratti deebisee hin boojifnaa boottu maal biyya arbaa shukkaarraa kasaatti dhuidi shaayii haa boottu itti dawwalaama itti dawwalaa jira yoo sinarraa kaaste hello السلام عليكم. وعليكم السلام. جرتا جرا ما جراتني لنا جرا الحمد لله. ما أنا جلاش كذا سجله في كل يفدو. سلام عليكم ترى ما كمورة كل كما سجلاش كوكو جرو كنا باس واسيتي مو في ميدا كاليسا دولي بيجا فدسي مسنجر سن دولي أيام ولا سر صوتي ولا تسمة الفرد أيه لفتة سن دولي بيتا غافته أتيجرو ما رفتين كان ستي ما تومتك رفتين كير وانون دو ربي براتات إمتاتي مال تاتري لفتي مال انت واني سين انتاني جرا مناش اللفت واتت تاتي مال تاي لفتي بيتا لفتي سي بيتا سن دبيك أبدي لفتي دبيك أبدي أو نميتش دا صوبي لفت دبيك أبدي تغرغراتي كان كي سابر ريليف أتبادي بري كمان تو أصلا كبري مال دورة لفتي لبكارتا بلاني قبنا ننجنة ما jechuun lafti lafa bareeda jedhee namichi bakka hattu waan ta'eef hattuun tun kun afaan lastii miree afaan daa'ima dibatte kaazaan isaa nama gaarii isaa duraallee badutti nama akkana gurgura jedhee namichi bakka birraa mana tarakkabaa jedhee eega isaan birrii 350 tarakkabanii fi booda kaazaan namichi oluma ka'ee birritti fudhatee badee agasii as namni lafti tun lafa dubbii qabduu hin soba namichi hattuudha. hin sobaa jedhaniitti manii kanaaf sitti himu didanii ati garuu dhaariin homaayyuu miti. Booyaa jirtaaree hello. Hello. Booyaa jirtaaree leeshin dubbanne. Laa dubbataa jira akkamitti akka na hojjetanii sila ofumaa balleessan moo akkamitti lafa nammoo birriin akka duraanitti miti akkaawuntirratti zoora akkamitti oduu farraamin oduu waraqaa akkaan hin gaatin akkamitti fuudhanii birrii as rakkabanii. Ka akkaawuntirraa sun hin jiru jedhan akkanumatti harkatti naa tarakkabaa jedhee yooma san bakka silaa lafa inni itti jajee jennaan lafti immoo lafa bareedduu jedhan lafa mirxii. Lafti odoo mana irra ijaartee osoo suuqii wayii oo faafrikaa wayii ofi anything isa jedhamu sana osoo irraa waan barbaade irraa hojjettee lafa bareeda iddoo bareeda akkana namichi kabirrii kan hunda fudhatee badeemoo amma kan hojjeru yoo akkana aaranii akkasitti coggaaranii itti ka'e. Beekatti danii fi maal godhanii haararree
sila ani aaru malee beekaa as rakkabanii horadhu deemedhanii ni kennanii fiddeebanii haaranii. Maal fudhadhu deemi jedhanii namichi akkanatti shawwade namichi nama hundaayyuu akkana shawwadhan tanaa duraa nama meeqarraa birrii fudhatee badee nama hedduurraa birrii fudhatee bade namichi. Maan boyni maal deebitee bittaa hojjetaa jirta indee ሰርተሽ ትገዛለሽ ምን ለምን ታለቅሳለሽ ምን ችግር አለ እንዴ ኧረ ሰው ዳርታይ አራን ሶባል ቀልዲ ያከና ዋና ከና ተረት ቀልዲ ከነም በከ እንዴ አቶ ጀት ያከና ደደብደ ፍደለሽ ለሽ ያኒ ያከነቲ ያከነቲ ቀለዳ ነሚች ብሪ ሰው እንደ ፍዳቴ በደክ ነው ጀሩዚት ሙሰዳትኒ አና ታስገበሲቲ ምን አንጀለኒ ገበሰ ቆይ ዳልቱማ ለፋ አባ ጉርጉራተሞ ኔቲቱ ጋፋተሞ ማል ጀቹረ ለፈከና ቢቱን ነምቺ ኔቲ ዩን ቀቡ ጀራን ሆራ ዩን ቀቡ ጀራን ኩን ከወራን ቀን ዳልቱማ ማልቱ ጋፋታረ ለፋ ኦሮሚያቱ ጋፋተም ነምቻቱ አቱ አና ከነመት ሶቤ ለፍ መነ መገንዳቱ ጉርጉራተ ይላል ያ ረብና ባሴ homaan boynati maaltu si boochise maal hojjetaa jirta hojjedhu oli qabadhu amma lafa bareedduu irra deebinee sii bitanii bishaanin bitan seetai mootu da bahari biyya kana fuudhachitti darbite ta'u ay homaa rakkoon qabu hojjetaa jirta hojjedhuutinini amma walirratti si cimmisamee ammaa bitatta homaan boyni waraqata waa tokko harkaan hin gaanne kopi bicha harkaan gaatan kopi waannaa isaa kenaniif ni kopi harka qabatani kopiin gise waannani gise daarin dhaame jedhani daarii boru siidhaa jedhee kopillee fudhatee birrillee fudhatee achumaan illim jedhee tare maal jarri tana bicha tasaasaan malee tanaan dura lafamee qabitan anaa hin bitanii durbicha keenya sanii hin binne eessuma keenya sanii hin binne ijoollee eessumanii teena sanii gisee shammoo gisee jaabitan tanaan lafa torbaffaa dhabartanteetin waa wallaalummaa fitasa ajiguuti duniyaani yoo rabbirraa taate malee hin taatu omaan booyina ta'u akkasi omaan maaltu si boochise maal namni makassara miiliyoona kassaraa jira yoo kassare kushiinaa gandaa keessa dhaabata xiqqaa guddaan nama xiqqeessaa hojjetaa akkamitti akkana haasoftaa ay godharree kassaruu waanuma jiru biyyattuu iyyuu namni biiliyoona fi miiliyoona meeqa kassaraa jira biyyattuu amma akka gootu boo'uu dhiisiti boo'uu dhiisiti nyaata kee nyaadhu dhugaatii kee sirriitti dhugiitii gadi jedhiitii hojjedhu walitti qaqqabadhammaa irra deebitee bitatta galappoon maarraa godhappo kalas eega hojjetanii walirraan buunatti fiin bu'aa maaltu naan jira ay bittu malee galiin hin bitatteetumaan galtaa hojjeta olirra bubbuufadhuuti yookaan asii fuuldura galee sii bita anillee fudhadhee badaatti namticha duubarra namichi waan beekaasa duubarra fudhadheen baduu sii bita adii bitatuu baattullee maal kaanuun qabda mana kaanuun qabda lafa taanuun qabda xoosii ta'e aba'uu dhiisaa baddu sodamoo akkam sila ufumaa ol keessatti addaan qoqqoodamtammoo akkaataan akkam maal abbaa alhamdulillah rabbil aalamiin kennayyuu kiyyaayyuu ana otaateen qaba maarraa godhan abboo namichuma hatee tareen isin dubbatuu sodaatanii tasgabbeessi coggaarraa akkasii coggaarraa ittiin kaa'atti itti minaan jedhaniin maa boottaraati maaltu mataasi dhukkubsa sila dunen lafa moo lafeen si hawa beettu hin bitta sartesti gazaallesh እንዴ አፍያ ካለሽ ብዙም ነገር ትገዛለሽ እንዴ አይሾህ እባክሽ መታና ሩኩባ ያራንተን ይይነ ማር ጎዳሬ
Onni godhanii. Zariin qabu namtichi hin gaafatanii zariin qabu maalni? Zarii bal'oo sana qabu mooji. Dallaalli minaamin hin jiru dallaala irraa dhaqanii bitammoo daalicha sana namtichuma dhaqan abbammaa namtichi fudhatee birrii badeetti. Lakki dallaala mito dallaa sun osoo taate dallaala sun osoo taate dallaatti cufanii waa dallaa ta'e kun abboo isime nama hedduurraa nyaate ati qallaa dhiyaate birrii xiqqoo si nyaate ka 600 800 900 700 nyaate ijoolleen ayimiroon isi laallee jira jedhan. Sila maa go'a namni tarakka boduu barreessa duraan qaban sila namtichi xonqaayyoo immoo maalin? Akkas na fakkaate. Maal jechuudha kun? Kan namni hunduutti mas rakkabee bira deema. Anaa rabbi jala na dabarse. Kanaaf mataan alkuu deebina rabboo birrii 300 birrii 3 goraa nama nyaatti gubataa hojjeta. Omaa miti godhama birrii walkaata hojjedhu olirra bubbuuse ammoo bittaarra deebite. Tabadde silaa badde ka jiru homatti bayaa hin hojjettaa hin bittaa. Hin booyini obsa rabbi si haa kennu ammaa bitatta. Har'a fuudha feetire balate maaltu si boochisaa maali wayi? Maal si boochisatta lafaa haree biyya ho'iseete moo biyyeen warra itti dadhabanii ol qicanii akkamitti akka naasofta? Deema poosaanii adii amma deeffatta akkasanii koompitara sa'aatii 24 ijatti dhibee akkanatti goroggoruyyuu dhima deeffata duniyaa haada duniyaa. Furmaan hin jiru jedhanii amma sirnaatti irratti. Furmaan hin jiru namichi birrii fudhatee badee laftillee lafa dubbii qabdii seerri shikaalii irratti rukutee safara san hin ga'inaa jedhee birrillee namichi fudhate amma achuma takka. Birriitiya. Dhugaraa kiyyaa yoo itti nyaadde itti dhugee deeme. Wallaa odoo bargarii iyyuu itti nyaattee raatte piimsi iyyuu ittiin dhuyidee raatte. Sassatee askiriimii mallee bitadhee hin beeku. Piimsi mallee bitadhee hin beeku guyyaa tokko. Ibsatuma faashinii dhufe kana tuktuk irratti malaala malee guyyaa tokko bitee uffadhee hin beeku. Addaan galle lafa ta'e addaan galle addaan galle dhika. Agenyesh diggame agenyesh prank no diggame agenyesh ende diggame agenyesh prank ያረግሽ ነው ደማሲ አይዋን prank ሲቆዴ በር argatamte boon arganne kun hunduu soba ollaa laazim piraanki si godhe nabicho illee homaa nanne laftillee bitamte farramamtellee dhumte birrilleen kafalameefi har'a moo durii kooppii namaa kennanii orojinaalii namicha lafaatti dhiisanii ageette haratiyate. Maal si beeknanii nu jechuun ani onni akka tagayta nama baay'ee tokkotti beekta dhaaltummaa dheeratti lolaa beekte waa'ee lafaa kana kanaaf dhugaa natti fakkaate malee garuu. Inni sirriidha. Kanaafuu piraank taatee jirta ani kana hundaayyuun sobee akka kee amma atileetii fiigaa biyyan dawwalini kun hunduu ushatii sobaa piraankii si godhe laftillee bitamte honni hunduu dhumame kun hunduu soba irra hafe. This is kun soba kiyye kun yaada na tokko keessa maddisiise. Ayyaa hordoftoota kiyyatti odeessi. Aye, hordoftoota shumbee share silent godhaa. Share silent godhaa jetti yoo rabbi keessa. Mana kolfitare. Akkamitti share silent godhanne share delete godhaa bicha rabbi namaa si alhamdulillah. Share silent godhaa. Oi, amma YouTube jettu kana televizyinii keessatti illee beekamtii fudhatteet ni mul'ata televizyinii keessatti illee maddaan baasine hin.
faazari fa televizyinii keessan dalala qeexxani maan namni hundu oroon gugurdalle maal kolfiti na shaddan bakka namatti nimtu an jechuun barnoo guyyaa qabaayyuu amma saboni kana odda bitaree guyyaa sadii keessa dabale silkii laali laaptooppii keessatti illee na laalan jedhe kompiitara keessatti qalbii miti televizyinii keessatti illee amma hin argamta televizyinii keessatti argamta fakkeenyaaf amma televizyinii Oromiyaa Itoophiyaa kam keessatti argamta TV Oromiyaa moo TV Itoophiyaa Biyyatti TV kamiin keessattuu argama. Kaarabaa keessattuu ispeelingii Ingiliffaatirra deebiftee amma televizyinii mana namitti madaamii teetti sanirratti jechuudha. Shumbee jedhii barreessinuu sii baya ofii isaati fuyyuu.